Akkam jirtan hordoftoota fi deeggartoota fayyaanii fi bidhaan nagaa keessan ishoo baga nagaa taatan yaada fi deeggarsa isin gama inboksiinis ta'ee gama bilbilaatiin nu kennaa jirtaniif guddaa galatoomaa isin jecha akkasumas gaafilee fi yaaddoo isin qabdan gara FB'tiin fi inboksii keenyaan nu gahaa jiru akkasumas gama bilbilaatiin nu gahaa jiru ilaalaa jirra. Gaafii keessan irratti illee haga dandeenyuun viidiyoo garaagaraa qopheessinee akkasumas barreeffamaan isin deebisuu hin dandeenya haga dandeenyuun jechuudha. Inni biraa waa'ee fayyaa fi akkasumas dhukkuboota garaagaraa fi akkasumas fayyaan wal qabatee wantoota isin beekuu qabdu jennee yaadnu irratti viidiyoo garaagaraa isin qopheessaa jira. Doktoroota garaagaraatiin viidiyoon qophaa'aa jira. Haga dhumaarratti wanta dandeenyu hundumaanuu akka hubannoo argattan hanga beeknu tokkoon haga isin gargaaruuf qophiidha. Isinis haga dandeechan viidiyoo keenya sheer godhaan namoota hundumarraa akka ga'u nu taasisaa namoota odeeffannoo kana argachuu qaban. Gama gaafii keessanis yoo qabaattan gara inboksii keessaatiin bilbiluu irratti illee odoo nu barreessitanii baay'ee nutti tolaa yoo nu barreessitan gaafii keessan isin ilaalla yoo dandeenye gabaabsinee isin deebisna akkasumas immoo gaafii keessan nama baay'ee wajjin qabu ta'e viidiyoolee irratti hojjennee akka isin hubachuu dandeessanitti isinii goonaa jechuudha. Inni biraa gara viidiyoo keenya kanaan dura gara FB'tiin gallakkifne jiruuf qaama hin beekamne gara YouTube irratti gallakkisne inni homaa rakkootiin qabu garuu akka hin taane qofa akka bittanidha. YouTube keenya yoo banne kan simbeessinu ta'a jechuudha. Inni guddaan hubannoo uummanni keenya fayyaa irratti qabu dhukkuboota tokko irratti qabu cimsuudha. Akkasumas maaltu qaama isaa keessatti akka gaggeeffamu yoo xiqqaate maaltu qaama isaa keessa akka jiruu fi maaltu ta'uu akka jiru qaamni isaa kalee yoo jedhame kaleen eessatti argamu onneen isaa yoo jedhame eessatti akka argamu tiruun isaa yoo jedhame maal eessatti akka argamu yoo xiqqaate dalagaa qaamonni kunneen fidan maal akka ta'e dalagan maal akka ta'e beekuu darbees immoo yoo qaamonni kunneen dhukkubsatan mallattooleen isaan maal akka ta'e aga tokko ta'e gubbaarra isin hubachiisuudha jechuudha. Egaa gama mata duree keenya irratti yoo deemnu gama dhaabbachuu yookiin hafuu marsaa laguu jedha. Dhaabbachuu yookiin hafuu marsaa laguu. Egaa gama garaagaraatiin inboksii garaagaraatiin dubartoonni baay'ee fi akkasumas namni baay'een yaada kanarratti akka dhiyeessuuf gaafii nu dhiyeessanii jiru. Gaafii nama baay'eeti akkasumas immoo namoonni baay'een yaaddoo ta'in baruudhaaf kan barbaadan jiru ta'a jechuudha. Isa kanarratti viidiyoo isinii qopheessinee jireen nu wajjin tura. Egaa dhaabbachuu yookiin hafuu marsaa laguu dura akka tanaan dura itti dhiyeessin marsaa laguu yookiin hormaanni jiraachuudhaaf namni tokko dhala argachuudhaaf dubartiin takka dhala argachuudhaaf maal akka barbaachisu kanaan dura isinitti himne. Dubartiin takka qaamni ishee fayyaa ta'uu qabaata. Yeroo baay'ee namni baay'een kan yaadu gadaamessi qofti yoo fayyaa ta'e qofa daa'ima argachuun hin danda'ama jedhaniiti kan yaadamu. Oduun beekanis ta'e osoo hin beekin odoo beekanis ta'e osoo hin beekin wanta kana namoonni baay'een yaadu yookiin dubbachuu baatanis jechuudha. Kanaaf namni tokko marsaa laguu sirrii ta'e argachuu jiraachuudhaaf qaamoleen haayipootalamas pituitarii ovarian axis akkasumas gadaamessi dubartii sirrii ta'e jiraachuu qaba. Akkasumas immoo qaamonni saalaa gadaamessaa gaditti argamanis sirrii ta'aa jiraachuu qabu. Gara oliitti deemnu haayipootalamas jedhu hormoonii gama isaatiin gallakkisuun pituitarii akka deebii kennu. Deebiin immoo pituitarii sun kenne hormoonii biraa akka gadi lakkisu ta'e gara ovariititti dhufa. Ovariinis immoo hormoonii isa biraa gallakkisaa jechuudha. Hormooniin ovarii irraa gallakkifame sun immoo asitti dhufee gadaamessa irratti akka gadaamessuuf qopheessu ulfaafis ta'e marsaa laguutiif akkuma jedhamu jechuudha. Ulfi kan hin gaggeeffamne ta'e akka marsaa laguutiin gara dhiigatiin gara alaatti ba'u godhaa jechuudha. Egaa kana jechuun kan barbaachiseef kun hundumtuu hin barbaachisaa jechuudha. Marsaa laguu dhaabbachuu marsaa laguu hafuu marsaa laguu ilaalchisee rakkoolee yeroo baay'ee marsaa gadaamessa qofatti kan dhaabbatu miti jechuudha. Asirrattis gara sammuutis ta'uu danda'a, pituitarii irratti ta'uu danda'a, xannacha pituitarii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo ovarii ta'uu danda'a, akkasumas yookiin gadaamessa illee ta'uu danda'a, akkasumas immoo qaamolee saalaa gadaamessaa gaditti jiran. Fakkeenya balbala gadaamessaa ta'uu danda'a, akkasumas qaama saalaa isa gaditti jiru ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan jechuudha.
Egaa yoo kana jenneen booda marsaan laguu gaggeeffamuuf kanatu barbaachisa erga jenneen booda har'a immoo dhaabbachuu marsaa laguutti deemnaa jechuudha. Dhaabbachuun hafuu marsaa laguu. Hafuu marsaa laguu gosa lamatti yookiin kan lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Inni tokkoffaan jalqabumarraa kaasee dubartiin tokko erga umurii 15 16 erga guutteen booda sanaan booda yoo marsaa xurii laguu marsaa laguu kan hin agarre yoo ta'e kun isa gosa tokkoffaa kun piraayimari aminooriyaa kan jedhamudha jechuudha. Kunniin sababoota baay'eetu isa fiduu danda'a jechuudha. Jalqabumarraa kaasee dubartoonni baay'ee hangi isaanii baay'ee xixiqqaa ta'an parsantii xiqqaa ta'an jalqabumarraa kaasee marsaa laguu arguu baachuu danda'u jechuudha. Isaan kanaaf sababoonni baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Jalqabumarraa kaasee dubartoota marsaa laguu arguu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yoo fudhanne hypothalamus yookiin akka amma isin hin jenne kanneen qaamota amma barbaachisan kana keessa hormooniin hypothalamus irraa maddu yoo kan sirriin taane yoo kan ta'u ta'e wanti xannachi yookiin hypothalamusin affeeqee kan miidhamu yoo ta'e kunis isa jalqabaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo pituutariin sababa garaagaraatiin uumamaanis ta'ee adeemsa yookiin daa'immaatti kan dhabamu yoo ta'e yookiin kan miidhamu yoo ta'e waan hubamni yoo kan irra gahu ta'e akka hubamu taasisaa jechuudha. Inni biraa asitti ovariin sababa garaagaraatiin kan hin jirre yookiin miidhaan kan irra gahu ta'e yookiin immoo xannacha hormoonii gara pituutarirraa dhufeef deebii yoo kennu kan hin dandeenye ta'e isa kana ta'uu danda'a. Inni biraa darbees gadaamessa parsantii xiqqaa dubartii keessa gadaamessi dubartootaa dhabamuu danda'a. Saalaa keessaa tokko gadaamessi dubartootaa kan hin jirre yookiin jiraachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo gadaamessi jiraatee balballi gadaamessaa cufaa ta'uu banamuu dhiisuu kan danda'u ta'e qaamni inni gara ittiin bahu waan hin jirre akkasumatti horkuufamee dhukkubbii fiduu danda'a. Inni immoo gara biraatti fuudhee qaama saalaa gara gadiitti jiru irratti jechuudha. Yeroo qaamni kan quunnamtii saalaaf itti fayyadamu gargaaramu inni sun keessa rakkooleen caasaa garaagaraa kan mudatu ta'e qaamonni akka garaagaraatti uumamni isaa kan jiraatu ta'e akkasumas immoo membreen kan jedhu yeroo baay'ee akkuma beekamu akka yeroo baay'ee beekamu jechuudha. Guutuutti kan qaama saalaa quunnamtii saalaaf itti gargaaramnu gara dhumaarratti kan jiru ta'e yeroo baay'ee qarqara caafi isaaniitti kan maree caafiidhaa fi jidduudhaa fi banaa ta'etti kan argamu jechuudha. Yeroo tokko darbee muluu isaa cufaa ta'a jechuudha. Cufaa ta'a kanaa dhiigni gara alaatitti bahu waan hin jirreef kanaaf dubartiin sun marsaa laguu dhabuu baachuu dandeessi jechuudha. Asirratti wanti beekuu qabaatan akkasumas cufaa ta'uu balbala gadaamessaa fi akkasumas membreen wanni jedhamu kun jechuudha. Yoo kan jiraatu ta'e dubartoonni daa'imman waggaa 12 hanga 16 keessa jiran ji'a ji'aan dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a. Yeroo baay'ee kana rakkoo kana isinitti himachuu danda'u jechuudha. Yeroo kana shakkinee dubartii kana mana yaalaa geessinee akka salphaatti yaalamuu kan danda'u waan ta'eef yaala baqasanii xiqqaatiin fayyamuu waan danda'aniif yeroo dhukkubbiin kun ji'a ji'aan kan deemu kan dhukkubuu ta'u marsaa laguu kan itti dhumne yoo ta'u ta'e mana yaalaa geessinee yaala argachuu danda'u jechuudha. Kanaa jechuudha inni gosti tokkoffaa. Gosti lammaffaa immoo dubartoonni tokko xurii laguu arganii erga jedhanii booda yeroo erga arganii booda yeroo muraasa keessa ji'a 3 fi ji'a 3 oliif yoo marsaa laguu hin argine ta'e kun immoo sekandarii aminooriyaa yookiin gosa lammaffaa isa jechuudha. Akkuma beekamu akkuma kanaan dura isin jechuu yaaletti marsaa laguu jiraachuudhaaf qaamota hundumaa barbaachisaa jechuudha. Piraayimariif ta'e immoo sekandarii yookiin gosa tokkoffaafis ta'e gosa lammaffaatiif qaamonni kunniin jiraachuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo qaamota kanaan ala jiran qaamonni biraa jechuudha. Siistamiin biraa qaama kanarratti dhiibbaa kallattiinis ta'e al kallattiidhaan dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Qaamota ammas ni jedhu hypothalamus, pituitarii, ovarii fi gadaamessa. Qaamota kanaan alas warroonni jiran kallattiinis ta'e al kallattiidhaan qaama hormaataa yookiin marsaan ji'aan gaggeeffamu kun akka hin gaggeessine dhiibbaa irratti gochuu danda'u jechuudha. Isa saniin haga danda'e haga isiniif galuu danda'a jennetti irratti isiniif ibsuu yaadna. Dubartiin tokko erga xurii laguu irraa dhufee yeroo keessa akkamitti marsaa laguu dhabuu dandeessi kan jedhu irratti ni xiyyeeffannaa jechuudha. Inni asirratti wanti hubachuu qabdan dubartiin takka umrii 10 yookiin 12 gadi jiraatte marsaa arguu daa'imman marsaa laguu arganii jechuudha. Kuni fayyaa qabeessa
wanti rakkoon jiru hin agarsiisu jechuudha. Rakkoo jiraachuu isaa hin agarsiisu. Inni biraa dubartiin umrii 52 ol ta'anis akkasuma umriin isaanii umrii hulummaata ala waan jiraniif qaamni isaanis ovariin isaa killeewwan ovarii keessa jiran waan dhumanii jiraniif warroonni akkasiitis umrii 52 ol ta'an xurii laguu arguu hin danda'anii jechuudha. Gara 50 ol lamaa ol warri jiranis marsaa laguu kan agarre ta'e rakkoon qabu jechuudha. Kun uumamaan kan jiraatudha jechuudha. Kan laallu amma irra jirechatti kan irratti xiyyeeffan umrii 15 16 hanga 52 kana jidduu laallaa jechuudha. Egaa kanaan duras viidiyoo marsaa laguu irratti isin dhiyeessinee jirra. Haa ta'uti malee mee amma tokko tokkoon haa laallu jechuudha. Yeroo baay'ee marsaan laguu yeroo jalqaba namatti dhufu yeroo jalqabaa irratti jechuudha haga ji'a lamaatiif yeroo baay'ee hin jeeqama. Yeroo tokko darbee yeroo lama darbee dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas umrii 45 irraa olii kaasee yeroo tokko yeroo lama darbee marsaan laguu nutti dhufuu danda'a kun jechuudha. Gara caafii gara lachuutu warra jiranitti jechuudha. Daangaa gara lachuutti umrii jalqaba irra jiranis umrii dhuma irratti jiranis marsaan laguu jeeqamu marsaan laguu ni jiraata jechuudha. Egaa kana jennee maalidha mee marsaa laguu jeeqamu marsaa laguu kan fidan jennee? Egaa kana jennee hafuu marsaa laguu isa gosa lammaffaatti deebinee jennee erga jennee hafuu marsaa laguu gosa lammaffaatiif jalqaba. Hafuu marsaa laguu rakkoolee garaagaraa wajjin waliin qaban fayya qabeessa kan ta'an ni ilaallaa jechuudha. Dubartiin takka yookaan ulfooftuu yookiin kan garaatti hafu ta'e akkuma beektan hundumti keessanuu akka beektan marsaa laguu xurii laguu arguu hin dandeessu jechuudha. Inni lammaffaa dubartiin harma hoosistu yoo xiqqaate hagam ji'a 3 ji'a 4 sanaa olis ta'uu danda'a ji'a 6 ji'a 3 hanga ji'a 6 marsaa laguu baachuu dandeessi sanaa olis ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa qorsa garaagaraa qorsa qusan maloota qusannaa ulfa ittisan kan fayyadamnu garaagaraa jechuudha. Ittisoota maloota gargaaramnu kanneen akka marfee ta'uu danda'a. Kanneen birootis yeroo baay'ee marsaan laguu keenya akka jeeqamu fiduu danda'a jechuudha. Keessattuu kan waraannannu jechuudha. Inni biraa egaa akkuma isiniin jedhe umrii gara dhumaatirra kan jiraatu ta'e namni tokko marsaa laguu dhaabuun isaa dhaabuu umrii 50 ol jiraate rakkoon qabu jechuudha. Inni biraa sababoota yookiin rakkoolee dhaabbachuu marsaa laguu waliin wal qabatan. Rakkoolee dhaabbachuu marsuu lagaa fidan kan qaban maal kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaa dhiphina sammuu akkuma jenne sammuu keenya yoo dhiphannu sammuu keenya miidhaa akkasuma jeequmsi kun immoo wantoota hipotaalaamasii irratti dhiibbaa fiduu fi xannaa hormoononni hipotaalaamasii irraa gallakkifaman akka jeeqaman ta'a jechuudha. Jeeqamuu kana marsaan laguu akka hin jiraanne taasisaa jechuudha. Inni biraa ulfaatina qaamaa yeroo gabaabaa keessatti dhufuu jechuudha. Ulfaatina qaban yeroo gabaabaa keessatti yookiin wanta siisteemii garaagaraatiin akka dafnee humni ulfaatinni keenya irratti kan goonu ta'e kunis kan isa fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa xaxaa yookiin komplikeeshinoota yaala baqaqsanii garaagaraa hodhaati. Fakkeenyaaf yaala baqaqsanii hodhuu gadaamessaa waliin wal qabatu keessatti akka marsaan laguu hin jiraanne godhudha jechuudha. Kunis caasaa gadaamessaa yookiin keessoo gadaamessaa garaagaraa irratti dhiibbaa garaagaraa yookiin miidhaa garaagaraa geessisuudhaan kan dhufu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo yaala baqaqsanii hodhuudhaan gadaamessi keenya kan dubartoota keessaa kan ba'u yoo ta'e gadaamessi waan hin jirreef kanaaf dhaabbachuu marsaa laguutiif hafuu marsaa laguutiif akka sababaatitti ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa sochii qaamaa garmalee fakkeenyaaf sochii qaamaa garmalee kan hojjennu yoo ta'e kunis dhiibbaa hafuu marsaa laguutiin fakkeenyaaf atileetota yoo fudhan atileetonni akka maleetti kan hojjetan yoo ta'e hafuu marsaa laguu isaan mudachuu danda'a jechuudha. Inni biraa qorichoota yaala garaagaraatiif kennamu akka fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo alarjii garaagaraatiif kennaman qorichoota dhukkuboota sammuu ol qabataniif kennan kunniinis fi kanneen birootis dhabamuu dhiigaa dhabamuu marsaa laguu irratti dhiibbaa geessisuu fi sababa ta'uu danda'u jechuudha. Inni biraa jeeqamuu hormoonota qaama keenya keessaa jiran fakkeenyaaf taayirood hormoonii taayiroodii jedhamu akka malee dabaluudhaan akka malee yookiin gadi bu'uudhaan qaama keenya keessattuu kan hir'atu ta'e dhiibbaa gochuu danda'a jechuudha. Hafuu marsaa laguu irratti dhiibbaa geessuu danda'a. Ibsa gahaadhaaf jechuudha. Hormooniin taayiroodii jedhamu qaama keenya keessatti akka malee yoo dabale mallattooleen yookiin agarsiisuun jira jechuudha. Inni tokkoffaan nyaata nu beelessaa hin nyaanna furdannu jechuudha. Inni biraa immoo sammuun keenya baay'ee tokko seensitiivdha yookiin nu si'enna nama si'eessaa jechuudha. Irriiba immoo nu raffisiisuu jechuudha. Ulfaatina qaama keenyaa irriiba nu dhoggaa. Inni biraa immoo ho'a hin dandeenyu jechuudha. Wanti ho'a xiqqootinsu qaama keenya keessa nu dafqisiisa jechuudha. Inni immoo
hormooniin taayiroodii kun hir'achuu isaa mallattooleen agarsiisan ulfaatina qaamaa dabaluu, nyaata baay'isuu, hirriba nu raffisuu fi si'aayina hir'achuu jechuudha. Si'aawuu miti jechuudha. Kunniin lachuu ol dabaluu hir'achuunis dabaluun isaatis hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa akkuma isin beekamu dhiibbaa balaa hypothalamasii yookiin sammuu irra gahu dhiita'uu sammuu keessoo sammuu keessattis uumamuun hypothalamasii irra dhiibbaa gahuun akkasumas pituitarii irra jechuudha. Akkasuma inni biraa immoo ovarii irratti pirimaachur ovaariyaan feelarii wanti jedhamu tokko jira. Hanqaaquun ovarii keessa jiran dafanii kan dhuman yoo ta'e jechuudha. Umurii 40 gaditti kunis sababoota ta'uu danda'a jechuudha. Innis sababoota garaagaraa qaba. Yeroo biraa isin hireenna jechuudha. Inni biraa rakkoolee qaama keenya kanneen biroo wajjin wal qabatan jechuudha. Akkuma dura isiniin jechuu barbaade rakkooleen biroo kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan dhiibbaa qaama marsaa laguutii irratti jiraachuuf jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubni tiruu keenya yeroo dheeraa kan dhibu ta'e hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a. Inni biraa kaleen keenya kan dhibamu ta'e yeroo baay'ee dhiibbaa marsaa laguuf akkasumas darbee dhukkubni HIV hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a. Akkasumas kaanseriin garaagaraa dhukkuboota kanaaf hafuu marsaa laguutiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa jalqaba irratti wanti irraa fadha tokko jechuudha. Jalqaba piraamarii yookiin gosa tokko piraamarii minooriyaa jedhamu irratti hormoonii garaagaraa yookiin dogongora hormoonii kiroomozoomii qaama keenya keessatti uumamuunis namni dubartii ta'ee dhalate kiroomozoomii dhiiraa qabaatee uumamus sababa garaagaraatiin ni jiraata jechuudha. Inni sunis dubartiin akkasii sunis xurii laguu hin argitu jechuudha. Kiroomozoomii keessa ishee jiru kan dhiirati waan ta'eef jechuudha. Kunis sababoota garaagaraa qaba. Kana baay'ee beekuun isaanis hin barbaachisu. Egaa kana jennee mallattooleen hafuu marsaa laguu maalidha? Egaa akkuma beekamu tokkoffaan xurii marsaa laguu hafuudha. Inni lammaffaan immoo komplikeeshinii yookiin xaxaa isaan wajjin wal qabatu hormooniin yookiin istiroojiinii jedhu jabina lafee keenyaatiif akka jabaatu kan gargaaru kan hin jiraanne ta'e ovarii irrattis kan gallakkifamu yoo kan hin jiraanne ta'e jabina lafee keenyaa dhabuudha. Inni biraa mallattoolee sababoota hafuu marsaa lagaa ta'an kallattiinis ta'e kallattiidhaan dhiibbaa geessisan jechuudha. Fakkeenyaaf hormooniin taayiroodii akka garmalee dabaluu yoo ta'e inni sun mallattoolee sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo hir'achuu hormoonii taayiroodii qaama keenyatti yoo ta'e mallattoolee sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo as gama kanarrattis kan ta'u ta'e hypothalamasii irratti mallattoolee sanii fi sababoota sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Egaa kana jennee xaxaan yookiin komplikeeshinii kanaan dhufu maalidha? Inni takkaffaa dhala dhabuudha. Namni tokko marsaa laguu kan hin jiraanne ta'e dhala dhabuu danda'a jechuudha. Egaa kana hin jenneen booda yaala isaatitti yoo dhumne jechuudha. Yaalli hafuu yookiin dhaabbachuu marsaa laguu kan xiyyeeffatu sababoota hafuu marsaa laguu ta'an irratti jechuudha. Sababoonni duubatti deebi'uu yookiin yaalamuu danda'an hin jiru. Sababoonni immoo yaalamuu hin dandeenye hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko kiroomozoomii dhiiraa argatee yookaan dhufu ta'e kan dhalatu yoo ta'e yaalamuu baachuu danda'a jechuudha. Piraamarii minooriyaa jechuudha. XX dha dubartii yoo ta'u kan dhiiraa XY dha jechuudha. Dhiiraa jechuudha. Yoo dubartiin takka XY kiroomozoomii qabattee kan dhalattu yoo ta'e kun duubatti hin deebi'u jechuudha. Akkasumas wantoonni salphaa ta'an kanneen akka hormoonii taayiroodii ol ka'uu akkasumas hormoonii taayiroodii gad bu'uu ta'an kunniin isaan san yaala isaaniif irra godhamu irratti yoo isaan kan yaallu ta'e marsaa laguu deebi'uu danda'a jechuudha. Akkasuma kanneen biroo irratti jechuudha. Walumaa galatti yaalli isaan godhamu yaala san sababoota hafuu marsaa laguutiif taasisan yaaluudha jechuudha. Kan yaallu ta'e hafuu danda'a jechuudha. Dhumarratti dubartoonni tokko yeroo baay'ee marsaa laguu al tokkoo fi al lama hafuu danda'a jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo jalqabaatiif yeroo tokkoof lama hafuu kan danda'u dhiibbaan qabu wanti baay'ee si yaachisu hin jiru jechuudha. Yoo haga sadii olitti kan hafuu sadii fi sadii ol kan hafu ta'e mana yaalaa deemtanii akkaataa itti fayyadamaa akkaataa yaalatti argachuu dandeessan ogeessa yaalaa keessan wajjin mari'achuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kana jennee wanta nu hordoftaniifis wanta yeroo hundumaa deeggarsa gootaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Akkasumas peejii keenya laayik sheer nu godhaa. Wanti guddaan yaa akkuma kanaan dura isiniin jedhe isaanii wanti nuyi kaaneef kanusuma kanaaf jechuudha. Wanta biraatiif miti.
እና nama tokko qofaa miti namoota baay'eedha kan akkana isiniif hojjechaa jirru qaamota hundumaa namoota hundumaa dabalataanis dabalee qaama dabalu nama hundumaa dubbisnee ogeessota garagaraa dubbisnee wanta isaan beekan irratti akkasiin dhiyeessuuf qophiidha. Marratti galatoomaa fayyaa ta'aa horaa bulaa fayyaan uummata keenyaaf haa ta'u galatoomaa.